Hashama harka fuunee ilmaan Oromoo martuu keessanuu akkamiin nagaya biyyaala salantaan onirraa haa ta'e isin haa geessu isin jaa. Har'a sagantaa addaatiin isin qophoonee dhiyaanne isin Somaalii yoo jettan baqattoota Yaman irraa rakkoo isaanii ibsachuuf nu dhiyaatan har'a. Egaa nama adda addaatii dura bu'aa koomunitii Oromoo biyya Yaman keessaa fi irraa dubbattuu yookaan sagalee dargaggoota Yaman obboleettii teenya of nu beeksisuu ni dandeessaa dhiifama wajji obboleettii teenya. Maqaan kiyyaa Amiira Hussein Nanjaan dhalattuu Yemen. Galatoomi. Itti aansinee dura bu'aa fakkiif biyya hambaa keessa jiru Yemen obbo of nu beeksisuu ni dandeessaa maqaa keetiin dhiifama waliin. Galatooma ulfaadha jechaa maqaan kiyyaa Ramadaan Muhammad Nuurii baga dhuftan baga nagaan nu eegan isin jenna. Hedduu takka ulfaadhaa har'a wanni sagantaa nuti dhiyaanne sagalee nu ta'a jaamee jira nuti warri baqataa Yaman keessa jiru rakkoo hedduu takkaan nurra jira jaa jirtanii. Itti aansee fakkiif lollinis nurra deemaa jira jettanii qabxii isinii qabannee gaafii addaa isinii dhiyaanne. Egaa bakka bu'aa fakkiif baqattoota Oromoo Yaman keessa jiru duraan dursinee wanni si gaafachuu barbaadnu rakkinni fakkiif biyya Yaman keessa rakkinni isinirra deemaa jiru gabaabsitee nu ibsuu ni dandeessaa? Galatooma ulfaadha. Carraa nu kennuu keessanii fi sagalee nurraa fuudhuu keessaniif galatoomaa jechaa egaa rakkoon teenyaa rakkoon baqattoota Oromoo Yaman keessa jiru rakkoo cimaadha akkaan cimaatii rakkoo furmaata dhabee walirratti tuulamee yeroo dheeraa walirratti tuulamee jiru rakkoo fayyaa rakkoo nageenyaatii fi akkasumatti rakkoo baroomsaa baqattoonni keessa jiru tajaajila tokko argachaa hin jiru waan ta'eef miidhaa hedduu mirgi isaanii sarbamee mirgi baqataadhaa asitti hin jiru warreen mirga dhala namaa addunyaadhaa eeganis hundi asitti dalagaan jiranii waan ta'eef baqattoonni hedduun miidhaa adda addaatiif saaxilamee rakkachaa jira. Inni dhukkubsatee dawaan argatu dawaa dhabaaf du'aa jira baqattoonni hedduun. Inni gargaarsa barbaachisu gargaarsaan argatu waan nyaatu dhabee rakkoo cimaa keessa jira. Akkasumatti inni ijoolleen barumsaa mana barumsaa keessatti barumsa gahaan argattu barumsi isaan barbaachisu hin jiru akka fedhii isaaniitti barachuu hin danda'anii. Kanaafuu baqattoonni rakkoo cimaa keessa jira baqattoonni keenya Oromoo keessa jiru. Kanaaf abdiin murannuu akka gaanu sagalee nuuf taatanii fi akka nu iyyitan jennee dhaamsa keenya isinitti dhaamna. Okay, galatoomi obbo Ramadaan gaafii fakkiif haasoo keessaa rakkoo fakkiif mana yaalaa jettee akkasumaanuu eegumsaa barumsa. Wanni si gaafachuu barbaadu haasoo keessaa maali fakkiif rakkinni nama tokko mana yaalaa kana yaalamuun dirqamaa qorichaa sarkachuun dirqama na fakkaata. Fakkiif organizationii fakkiif isin gargaaru akka United Nation jiru Yaman keessa. Waajirri UN'dhaa kan Yaman keessa jiru waajira maqaa jiru malee waajira baqataadhaaf tajaajila gaggeessaa jiru miti. Harka dhibbarraa harka 10 hin caalu tajaajilli baqataadhaa isaan geessan harka 10 gadi malee fadhessanii walitti. Inni tajaajilli tokko zeeroo jechuu dandeenya. Baqattoonni UNHCR biyyoota hunda keessa jiru wajji wal bira qabnee yoo madaallee ilaalle UNHCR fakkeenyaaf UNHCR biyya Masrii jirtu UNHCR biyya Keeniyaa jirtu akkasumatti UNHCR biyya Turkiitii fi Lubnaan jirtu. Wal cinaa qabdee yoo ilaalle UNHCR Yaman baay'ata maallaqa guddaa qabdi garuu tajaajila baqataadhaa hin qabdu. Maal akka dalagu jirtu namni beeku hin jiru.
Kana rakkoon. Okay, haasoo keetirraa wanni naa galaa jiru yoonniin UNHCR waan takka fakkiif baqataaf godhaan jirtudha. Akkasumame? Akkasi. Okay, ilaalchi kun ilaalcha Oromoo qofarra ilaalchi kun raawwataa jira moo baqataa hundarratti raawwachamaa jira? Takkitti tanaan adda baafachuu barbaade. Wanni ilaalchi kun harka dhibbarraa 85 Oromoo irratti geeffamaa jira. Ilaalcha gartee jara kaan irratti illee haa jiraatu akka waliigalatti illee haa jiraatu malee baay'inaan inni tokkoffaa baqattoonni baay'inaan Yaman keessa jiru baqattoota keenya yeroo ammaa tanaa kana. Isa lammaffaadhaa baqattoota keenyaa fi baqattoota kaan jidduu ilaalchi addaatis ni jira. Ilaalcha hoggaa Waan jedhu baqataan fakkeenyaaf baqataan Suuriyaati jira, baqataa Suudaaniiti jira, baqataa Somaaleeti jira. Kana keessatti tajaajila gaggeeffamu keessatti ilaalchi addaatis jiraachuu danda'a ni jiras. Baqataa keenya kaan jidduutti garaagara. Okay, amma fakkiif eegumsa hoggaa jennu eegumsa tuutee jirtan fakkaata. Eegumsi kun protekshii ja'amaa protekshina. Maalii fi fakkiif baqataan Oromoo kun protekshina Yaman keessatti hin qabu? Baqataan Oromoodhaa, baqattoonni Oromoodhaa protekshina qabu. Akkuma seera addunyaatti tajaajilli baqataadhaa baqataan tokko biyya takka keessa jiraachuudhaaf waajjira UNHCR jalatti jiraata. Isaantu eegumsa protekshina isaantu godhaa fi fayyaa dawaa fayyaadhaa isaantu godhaa fi barnoota isaantu waa'ee barnootaa isaantu godhaa fi waan hunda UNHCRtu tajaajila kan hundaa UNHCRtu kana yoo UNHCR hin geessine protekshinni baqataadhaa hin jiru, resettlementiin baqataadhaa hin jiru, barumsi baqataadhaa hin jiru. Akkuma argametti namni akkuma argetti bakka hafuufus kufee lafatti kan dhukkubsatus dhukkubsatee akkuma argetti Oromoon ofuma wal gargaartee lafaa ka'aa jira malee wal'aansi gahaan hatattamaa argamu jiru. Okay, yoonniin tun doonara yookaan warra isiif hojjetu jiru organizaationa ta'ee fakkiif osoo fakkiif mootummaan ta'in biyya Yaman keessa doonaraa irra guddatan fakkaata. Yoonniin sappoortii gootuuf yookaan shurakaa'aa yoonni jaamu tokko jira. Ni jira uummanni san? Ni jiran maqaa kanaaf ni jiran warri. Okay, fakkiif amma gaafii tiyyaan fitadha. Eega isaan jiraatan fakkiif doonarri kun paartii eegumsa yookaan protekshina jaamee looyarrii isiniin godhamu biyya Yaman keessatti looyarri kun rakkina keessan furmaata godhuu fi yookaan UNHCR keessaa namni fakkiif hojii isin ilaalchisu keessattuu isin akka koominiitiitti waan isin ilaalchisu jira, waan mirgatti qabdanii jira, waan mirgatti hin qabne jira. Mirga isin qabdan san isin wajjin dhaabbatee looyarrii onni kun raawwachiisanii gaa irra ga'uu ni dandeessanii? Inni waajirri UN'dhaatii fi akkasumatti paartinarshiippiin isaanii warreen UN wajjin hojjetu Yaman keessatti isaan hundinuu maqaaf jiran malee tajaajila baqataadhaa akka UN cufamte kan jenneef ni jirti akka jedhaniif jira malee tajaajilli isaan godhan hin jiru. Fakkeenyaaf gaafa rakkoon takka namarra dhuftee protekshina rakkoon nageenyaa takka namarra geessee namarra dhuftee isaan sun osoo hin dirmanne caalaa nuti akka Oromoodhatti fiinee wal bira dhaabbannee warra mootummaa biyya kanaatis yoo taate ofirraa kadhannee wal cinaa dhaabbatuudhaatu irraa furmaata dafee irraa argama malee waajirri UN'dhaa yoo yaamtee dafee sitti hin dhufu yoo rakkoo keessa jirattee yaammattee argachuu hin dandeessu. Kanaafuu hin jiru jechuu dandeenya. Okay, isin amma akka koominiitiitti iyyattanii fakkiif koominiitii Oromoo fakkiif ni jirti. Biyya alattis iyyattanii beektanii yoonni tanaas fakkiif Jineef jedhamtu jira. Jineef sanitti yookaan didaktiif waan jedhamu jira hojii raawwachiisa waa'ee fakkiif yoonniin yoo dogoggorte hojii isaanii duuba deemee akka looyaratti ilaalu iyyannaatti galfachanii ni beektanii? Gaariidha. Iyyannaa yeroo hedduu itti galchinee jirra. Iyyannaa
Jarri yoo inni gaafa ati waan kanarratti waa gaafachuudhaaf yoo inni kasasuudhaaf yookaan waa gaafachuudhaaf warri baqattoonni akkas yookaan koomunitiin Oromoodhaa Yemen keessa jirtu qofti iyyannaa gootee dhiibbaa irraan gahu yookaan dhiibbaa itti geessisuu hin dandeessu. Yoo Oromoon biyya alaa jirtu sagalee nuu taate qofa kan UNHCR sodaattu malee as keessaa iyyannoo sun sodaattu waan nuti dhiyeessine sanis kuffisuu dandeessi jechuudha. Ragaa dhiyeessitee waan hin taane gartee dhiyeessitee tolchitee riipoortii gootee kuffisuu dandeessi himata keenya himata nuti asii dhiyeessinu. Gaafa immoo wannumti sagalee Oromoodhaa barbaannee biyya alatti akka Oromoonni biyya alaa jiru nu gargaaru barbaanneef sagalee isaan achii godhan irra keenya kana hin caalaa sagalee isaanii sodaatan malee keenya sodaatan jechuudha. Okay. Isii gaafii xumuraa sirraa hin dhaabaa Amraanittiin dabra. Fakkiif egaa evidensii yookaan ragaa waa'ee ragaa isin hojjechaa jirtan akka koominitiitti Oromoof Yemen keessa jirtu ragaan ni qabdanii fakkiif akka isin iyyannaa galfachaa turtan yoonninis itti iyyattanii akka rispoondii deebisaa isiniin deebisin goote ragaa harkaa ni qabdanii egaa namni sagalee eegaa barbaade waan ragaa qabatama qabu tokko waliin haasawaa ragaan ni jirti. Ragaa hundarratti waan hunda akkasitti ragaan gahaa jira. Ragaan yeroo yeroodhaan waraqaa imeelaan itti barreessinee itti erginuu fi kan harkaan itti galchinuu fi akkasumatti ragaa hojjechuu keenya bilbilaan itti himachuu fi hojjannee nuti mataan keenya waan adda addaa furmaata itti goonee waan isaan dadhabanillee itti goonee ofiif mootummaa kana gaafannee nuuf jecha gartee mootummaan akkuma ilma namaa akkuma hojii insaanummaa yookaan dhala namaa tokkotti furmaata nama keenyaa cinaa dhaabbannee goone meeqaa jira jechuudha. Okay, galatoomii waa'ee fakkiif rakkina hedduu Oromoon nu ibsitee turtee obbo Ramadaan si deebinaa hanga yerootiif obbo Amraanii dabarraa. Amraan mee gabaabsitee akka fakkiif irraa dubbattuu rakkina shamarranii yookaan dargaggoota Yemen keessa dhalate rakkina nu himuu dandeessaa rakkina isinirra raawwachamaa jiru yookaan gaggeeffamaa jiru yookaan isinirra deemaa jiru nu ibsuu ni dandeessanii? Rakkinni keenya hedduudha. Fakkeenya amma karaa barnootaan illee mirga hedduu hin argannu. Fakkeenya yoo akkam jettee ammaan sana barattoota hedduu jira kutaa 12 fixuu hin dandeenye kutaa 9 fixuu hin dandeenye jira. Maaliif yoo jettee duraan yoo inni jira ta'e isaan gargaartu taqaraatii isaan daamii gootee isaan illee ficcisiistuu jira. Amma sunillee dhaabbattee jirti. Immoo karaa ijoollee taqaraatii fixattee yuunivarsiitii fixattee illee taate fakkeenya ammaan sana ni baratan waan isaan takhasusa isaan fedhan ni seenan oguu seenanii baratanii fixanii ammata 4 booda itti cinqamanii wanti jaanii خلاص ammaan tana rakkoo tana keessaa baane jaanii hoguu isaan خلاص yani guddanne jaanii aqlii teenya horre jaanii isaan ammaan tana biyya tana keessatti deemanii dalagaa barbaaddatan hin jirtu jechuudha. Okay. Amma eega fakkiif ati sadarkaa barumsaatirraa dura si gaafadha gaafii hoggaa ilmi dargaggeessaa yookaan intalti shamarranii kutaa 12 fixxee hojii hin argatula yookaan yuunivarsiitii yoo baratee wanti ministeera yookaan waan inni hojii saabjektii itti baratee itti eebbifame meejarii san hojjechuu hin danda'udha. Yani takhasusaati jette sanii meejarii kana maantu isa daangeessa yookaan maantu isa dhorka waan san barachuuf yookaan hojii raawwachiisa hojjechuuf. Wanni isa dhorku fakkeenya maal isin jagaati amma ilma biyyaan jaamtu jechuudha irra dhummeessa yani wanni irra deemu jiru kun hundi ilma biyyaatii miti ati amma fakkeenya amma ilma biyyaa yoo taate yoo ammaan tana qaraatii ta'e fixatte halas shahaadaa ta'e fuutee bakka kanaatiin dhaqee dalagaa gooti jette tabii namni biyya qabu sun ilma ifii fudhateetuma dalagaa ifiisit kannee waan akkanaatis kannee fi barataa isaatis yani guddisa jechuudha nuti amma tanaatu nu qaqqabu jira irraa heddummeessee si galchee. Okay, gaafii takkaan si gaafadha.
fakkiif Yaman biyya isin keessa jirtan baqattummaa gara ati amma yoo xiqqaattee hoggaa 20 akkana ni geessan fakkaata. Fakkiif maxxaawokaa isinii kannanii akka abbaa biyyummaa yookaan isiniin kannanii fakkiif isin hojii abbaa biyyaatiin eega biyya sanii dhalattan ilaalchi keessanii fi ilaalchi abbaa biyyaa tokko ta'uu qaba. Yoo abbootii keessan ilaalcha addaatiin ilaalan ilaalcha tokko ilaalamuu qabdan. Maantu dhorke ilaalcha tokkoon abbaa biyyaatiif isin ilaaluu ilaalcha tokkoon na ibsuu dandeessaa? Wanni ilaalcha tokkoon nu ilaaluu dhabaniif gaanuti ammaan tana laajii ijaarna. Laajiin tun xuduuda qabdii siin jedhan ammaan tana fakkeenya طبيعي وانت ما كم السنجاق اما اتلاجيده بينا ما جرت اما انت انا خلاص بقت هاجا متجتشو فسنيفو بقتهم لا لم تاتي مش انه المبياتي متي اوكي كافيتي انتو فكيف ايجا بيا سني دلتي ايجا واي فكيف هيمني بقتا اتي بقتما فكيف اتشي خيسا دلتي جتشوف hayyama abbootii keessan caalu hin qabdanii isin barumsaas ni qabdanii afaanis ni beektan wanni isin daangeessu hin jiru na fakkaata. Afaan Arabaatis ni beektame? Hin beeka hin qabnu waan ati jette kana. Ayya. Garaagarummaan hin jiru jechuun isinii fi abbootii keessan jidduu. Garaagarummaa oguu jettu kam? Egaa haasoo keetirraa garaagarummaa gidee jennu. Abbootii keessanii fi isin hojiin teessan tokkuma barattee hin barannee mirgi isii keessan tokko malee ati achi dhalattee mirga isaanii ol hin qabdu jechuu abbootii keessanii ala. Egaa inumaa hin qabnu bire. Ummaan teenya ammaan tana abbootiin keenya haadhonni keenya biyya isaanii dhiisaniiti biyya tana dhufanii fakkeenya ammaan tana isaan if horrajaanii wanti jaan. ilmaan ifiitis barsiisatanii akka bakka guddoo wanti jaanii nu laalan. Nuti amma karaatii guufinnee waa hunda goonee wanti jenne nuti fi isaan garaagarummaan hin jirtu yaani dalagaan teenyaaf isaanii tokko irra heddummeessee ammaan tana ijoolleen asit dalatte takaraatiin finne irra heddummeessanii hojii yaani ummaan teenya ammaan tana fakkeenya hojii mana namaa dalagan ijoolleen asit dalattes takaraatii fittas hojuma manuma namaa dalagan tokkuma. Okay. Obsi. Gaafii sii qaba. Barattanii akkamitti mana namaa hojjetan takkitti tana adda baasne. لأنه طيب أتي أمانتنا بينا ما جبت ما لين جرو يعني فكين أمانتنا كم سنجا يعني إفجراتي سوفيت أتي برنوتا خنواني في الطيب أكا إفجراتي سوفي يعني أمانتنا أن خران بوتين خيافي حادوني خيا ديماني أكا إسان ديم نجتشوكي ati ammaan tana qaraatii fittee bakka guddoo ani filaaltee hogguu fixattee wanti jettee fakkeenya amma jaaniini shahaadaa ta'eef bakka takkaan dhaqatte wanni sun hogguu si didde gaakam taatire ni juuta biyyuma manuma namaa daleedha akka haala ta'eetitti. Okay amma ilaalchi kuni Oromoo qofarraa ilaalchi kun raawwachaa jira moo baqataa hundarratti raawwachaa jira fakkiif Suuriyaa jiran fakkaataa Suudaaniin jira fakkaata. Lammiileen garagaraa kun hojii akkuma teessanitti mana namaa hojjetamoo hojii biraa qaba. Hojii ofiisaraa ni qaba. Fakkeef. Wallahi baqattoonni Suuriyaati jettuu fi Suudaaniidha. Yani baqattoonni hedduudha namni as keessa jiru. Bas namni baqattoonni asii yani gadi galoon namaa kabaanan sun nuti jechuudha. Yani Oromoodha jechuu si galchee. Leennoo hin jirtu gaa kafaan يعني وما نكون لما يسان فكان منظمات يسان قبل وعمك قبل يعني يسان حركة داعمة قبل نتين قبل. أوكي سؤالا سجابة تجافي تكا وان أدى تكا إسين أكبكتا يمن كيسة دلتي يؤنن سبورتي اسمي قوتي واي فكيف هجي اسم برسيستي organization هجي سن إفي فراوات شون دنديسان يمن كيستي supportii isin kannitee jechuu maallaqaan diinagdeen isin gargaartee pirojektii yookaan mana itti waan hojjettan takka banachuu hin dandeessanii Yaman keessatti mana namaa hojjechuurra. Hin dandeenyure. Leennoo waan ati amma jette kana sii galte waan ati ammaan tana fakkeenya
daa'imii fi uummataati bantu kanaatitu hin jirre. akkamitti UNHCR doonarrisii yookaan shurakaanisii jaamu sun sappoortii da'amii rifiijiif dhaabbata baqataa jechuudha. Isin akkamitti isiniif hin dhaabbatini ilaalchi Oromoo irratti raawwachaa jiru kun maaliif adda ta'e naa ibsuu ni dandeessa akka dargaggootatti yookaan akka irraa dubbattuu shamarranitti naa ibsi ilaalcha kana dhiifama waliin. Ammaan tana isaan maqaaf numa jiran numa jiraatan wanta akkas nuuf godhuu hin danda'an yaani hin beeku gaana ammaan tana amma Soomaaliyaanis numa qabdii munazzamaa tabaananii wanti irra heddummeessee yaani uummanni ammaan baqatummaan Suuriyaa fi yaani irra heddummeessee baqataan ni jira baqataan ta Oromootis ni jirti ta Suuriyaattis ni jirti ta Soomaaliyaattis ni jirti hundi isaaniitu ni jiran. Uummanni kun Suuriyaa, Suudaan, Soomaal kun hundi xuluula ni qaban nutiitu hin qabne diigaltee. Gaafiin ansi gaafadhu isiin akki jettee ilaalcha addaatiin ilaalamnaa yookaan yoonni gargaarsa sappoortii yeroo nuti baranne barumsa saniin nun gargaartuu hojii banachuuf hojii mana namaa raawwachuuf malee ja'a jirti. Hojii dubbiin tun hangam dhugaa qabatama qabdi naa ibsuu ni dandeessaa? Kuni dhugaadha. Baqattoonni keenya Oromoodhaa Yemen keessattuu baroota hanga lolli jiru kana UNHCR maallaqa namaaf kennitee nama ogummaa adda addaa qabuu fi nama hojjechuu barbaadu hojjechiiftu kan seera isaanii keessa jiru kennuu hin dandeenyu maallaqa hin qabnu yaanii dhaabanii akka turanis ni beekna. Inni yeroo ammaa tanaa kana sababa lolaatiin hojii wal qabatee jechuudha. Inni lammaffaadhaa baqataan keenyaa fi kabiroo wanni garaagarummaan isaa irra caalatti wanni garaagarummaa qabuuf baqataan keenya baqataa sagalee hin qabne. Baqataa nama alaa isaaf dubbatu hin qabne. Baqataa nama jarri fakkeenyaan sii kana jarri Eertiraadhaa jira, Somaalee jira, Suudaan jira akkasumatti jara Amaaraa fi uummata birootis hundaa hanga Suuriyaa fi Falasxiinii yoo hedduu jira jechuudha. Kanneen isaan kun hundi wanni isin beekuu qabda UNHCR namoota koominitiin isaanii koominitii biyyoota alaa jirtu wajjin walitti hidhatanii koominitiin biyya alaa jirtu UNHCR irratti dhiibbaa gootee akka mirgi baqataa isaanii eegamuu fi akka carraan hiree biyya sadaffaa kennamee keessaa bahu irra dalagaa turan akkasitti irratti carraaqanii mirga isaanii kabachiisan. Nuti keenya sagalee sana dhabeeti sagalee sana dhabaaf nuufi jara kan jidduu garaagarummaan guddaan dhufee lafatti hafee kana beekuu qabdan warri akka jirtan. Inni lammaffaadhaa Oromoonni maaliif baqataan silaa biyya takka keessa jirraa miti seeruma tokko wantoota ta'uu qaba. Garaagarummaan kun wanti ta'eef sababa isa lammaffaadhaa UN biyya kana keessatti UNHCR maaliif akka UN biyya biraatti hojjanne maaliif waan heeran galmeessanii lafaa qaban qabxii lafaa qaban ta'e irratti daleenya jarii lafaa qaban irratti maaliif hin daleenne jennee yeroo hedduu gaafannaan biyya lolaa keessa jirraa uumaa godhuu dandeenyu jechuudha nu deebisanii jechuudha. Okay, Ramadaan yaadii bareedduu dhiyeessite gaafii tan amma ati takka koominitii fakkii biyya alaa gaafatanii ni beektanii nu gaafadhaa jettanii maaliif UNHCR Yemen jirtu akkuma ati gaafii ta'e keessa jettee maaliif hojii akka biyya biratti raawwachaa jirtu yoonni hin raawwannee Yemen keessatti nuuf nutis baqataa alaa jettanii gaafattanii nu sagalee nu ta'a jettanii koominitiin ni beektanii? Wannumti irra dhaabbannee dubbachaa jirru yeroo ammaa kanaa wanni furmaata kana itti barbaanneef isa kanaaf. Inni yeroo gaafa duraa gaafa nuti nama kana tokko tokkoon achitti gaafa nuti dubbifnu nama sagalee teenya sana nama nu golaa qabee irratti nuuf dalaguu dhabne malee gaafachaa turre koominitii Kanaadaadhaa, koominitii Ameerikaadhaa, akkasumatti koominitii Awustiraaliyaa bilbilee dhimma keenya kana hatta warra Suudiin jiru hunda akka wal jaartanii dhimma keenya kana akka dhiibbaa UN irratti akka nu gootan jennee wal mari'annee maal jedhanii dhuma lafumarra harkisanii dubbiin teenya lafumarra harkifataa turte. Har'a ammoo hanga Global Oromoo Communitiin isaan wajjin wal qunnamnee
isaan hedduu carraaqqii hedduu taasisanii ammallee taasisaa jiran jechuudha. Duraaf abdii guddaa irraa qabna galma ni geessii jennee furmaata ni argannaa jennee. Okay, haasawaa kana keessatti reefuu reeselmentii haasofitee turte. Fakkiif UNHCR eega fakkiif baqataan tokko seera sii keessatti reeselmentii namaa kennuuf eega eegumsa protekshiniinsa hamaa ta'e wanni isii ilaalchisu reeselmentii lana fakkaata. Baqataan Oromoo reeselmentii hin argatu gara biyyaa fakkiif alaa akka isin ja'aa jirtan rakkina hedduu nurra raawwachamaa jira yookaan nurra gaggeeffamaa jira ja'aa jirtanii. Raawwachiisa dila kana yoo inni agartee furmaata isinii godhaan jirtu? Waan takkallee UNHCR furmaata godhaan jirtu reeselmentiin biyya alaa duraan hedduu jira ture dhiyeenya kana immoo hin jirtu namni carraa hiree biyya sadaffaa argatee intarvuu ta'ee reeselmentii si kennee taa'ee eeggadhu waggaa tokko akkasitti baate jedhaniin kan hanga waggaa 10, 12, 13 jiru jira. Inni lammaffaadhaa maaliifii nama hin baafne maaliifii namni carraa argatee asirraa hin baane waggaatti amatatti nama lakkoofsaan hisaabamu nama 4, nama 5, nama 10 faamilii jechuudha nama ganta akkasii baasan. Biyyoota biraatirraa amatatti gara nama 500, 600, 800 gara 1,000 haboo jira. Kun maaliif garaagarummaan kun ta'e jennee akka nagaa bineessa. Okay, dhiifama sirriitti muree gaafii takka fakkiif egaa UNHCR reeselmentii gizee kennitu waan irra dhaabbattee kennitu jira akkasuma akkasii miti silaa? Akkasuma. Egaa namni dhukkubsataa jira jettan fakkiif biyya san keessatti wallaanamuu hin danda'amne protekshiniinis hin jiru. Egaa gaaddisa yoo inninis fakkiif looyariin siitiis waa isinii godhuu hin dandeenye akkamitti nama tokko tursiisanii namni kun lubbuunsaa riskii keessa jirti yookaan daanjar yookaan khatara jedhama rakkoo dila tana keessa maaliif itti callisti yoo inni gaafattanii turtanii beeytanii akka koominiitiitti? Gaafannee beeknaa rakkoon isaanii rakkoon qabaa wallaalaniitii miti. Rakkoon tun hundinuu waan irratti dhaadhaa waadha bakkuma reefu sin nyaatan jirti bakkuma nama nu hojjetu dhabaa nama nu iyyuu dhabaa jirti rakkoon. Deebisa isaan nu deebisan dibaman keessa embaasiin hin jirtu biyyiti baqataa fudhattu baqataa kana agartee shakkiidha qabdi waan ta'eef fudhachuudhaaf laaluu feetii. Kanaaf nuti immoo nama agartee fuunee biyya nuti geessinu biyyiti nuti ofii biyya qabaannee biyya kan geessinu hiree akka inni rakkoo keessa jiru garree hiree biyya sadaffaa kennineefi taa'ee eeggatu siin jedha. Nama kana eenyutu dhagaye rakkoon tun koominitiin fakkeenyaaf koominitiin Kanaadaadhaa mootummaa Kanaadaadhaatiin baqattoonni keenya Kaayiman keessa yeroo sun rakkoo keessa jiranii akka isaan achirraa carraa hiree argatanii biyya kana dhufan kabajaan isin gaafannaa nuti warri gartee as jiru kun nuutu itti gaafatamaa rakkoo takkallee akka shakkii takka irraan qabaatin uummata keenya isa uummata nagahaatii kan rakkoo takka qabaate jennaan nuutu itti gaafatamummaa nuuf fudhataa jennaan mootummaan Kanaadaadhaan ni fudhatti. Ammoo bakka embaasiin hin jirretti UNHCR irraa akkanumatti fudhatanii geessuudhaatu dhabamee jechuudha. Siigalee. Sababa kanaatti karakkoon akkatti. Okay, gaafiin si gaafadha ammas si dheeraysuusi. Eega fakkiif furmaanni hin jiru isiniin jette yoonnin asiinu haasaa bakka isin jirtan fakkiif eega ambaasiin hin jirre bakka hamtuu jirtanii jette eega amma Yaman ififuu lolarra jirti terroristii keessa jira waa'ee hedduu jira isin itti himattanii ni beeytanii yoonnin asiinu buqqaasaa gara biran nu dabarsaa gara fakkiif furmaanni keenya jiru jettanii ni beeytanii? Yeroo hedduu irra deddeebinee yeroo hedduu hatta warri kara biyyaa nu galchaa jedhee gaafatellee jira. Yoo bakka biraa nu danda'an biyyuma teenya isatti nu galchaa duunullee achumatti haruun nu jedhee warri gaafatellee jira. Deebisaa Biyya birootitti nu dabarsa. Hin jiru bakki nuti bakka takkallee isin geessuu hin dandeenyu. Biyyatti isin galchuu hin dandeenyu.
hiree biyya sadaffaatis warri gartee hiree argates asuma keessa jira. Kan argatinis walumaan teessanii eeggachuu qabdan malee waan tokkos ni godhuu hin dandeenyu. Deebisaan isaanii gahaan isa kana. Okay, galatoomii obbo Ramadaan har'a waan addaa sagantaa addaatiin nu dhuftee dhaamsa fakkiif Oromoof dhaamsitu dhaamsa xumuraa egaa xumurra geenyee jirra. Sagalee akkasii ta'an akka dhaamsitu ni qabda namaaf. Gaariidha inni tokkoffaa duraa dhaamsa baqattoota keenyaaf dhaamsa dhaamaadha. Baqattoonni keenya wanni amma yeroo ammaa kana irraa eegamu tokkummaadhaan wal mari'achuudhaan wal hubannaadhaan akka wal mari'atee akka iyyatu gara qaamni ilaalchisuu UNHCRs tahee Oromoo Community Global Oromoo Communities tahee miidiyaa gara miidiyaatiinis tahee akka iyyatu walii galteedhaan osoo wal mormuu fi wal hin faallessinetti. Inni lammaffaadhaa Oromoonni biyya guddate jirtu Oromoonni biyyoota guddate biyya dimokiraasiidhaa jiran akka nuuf iyyan akka nuuf dirmatanii fi akka sagalee nuuf tahan community Oromoo biyyoota adda addaa jirtu wajjin tahanii miidiyaa Oromootii waliin tahanii akka nuuf iyyan kabajaan gaafannaan isin jedha. Okay, galatoomii obbo Ramadaan har'a sagantaa nuuf dhiyaatanii har'as rakkina keessan ibsattaniif yoo rabbi jedhee carraa biraa yoo waliin nu fidee sagalee namni Oromoo fakkiif Oromoon biyya alaa jirtu akka isinii taatu hawwina. Sagaleen tunis hanga danda'amu nama hanga geessu isinii yaalla. Hedduu takka galatooma. Ulfaadha galatooma isinis nagaan nu jiraadha. Haa, maashaallah maashaallah.